Hordoftoota TV Mo'aa akkasumas immoo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf warri Waaqayyoo yeroo kana isiniif kenne maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan koo iddoo isin jirtanitti isin haa ga'u, nagaan Gooftaa isiniif haa baay'atu jedha. An maqaan koo Almaas Taayyeen jedhama. Baroota darban keessatti immoo karaa TV Mo'aadha. TV hojii ergamootaa kan jedhuun sagantaan akkasiniif darbaa ture hin yaadanna. Amma immoo Waaqayyo na gargaaree gara sagantaa kanaatti deebi'eera. Isa kanaafi facaasaa sa'aatii 2 amma sa'aatii 2 walakkaatti irra deebiinsaa immoo roobii sa'aatii 5 amma 5 walakkaatti ana wajjiniin taatanii eebba sagalee Waaqayyoo keessa jiru akka walii wajjin hirmachaa dhufaatii Gooftaa keenya akka eeggannuu fi jaalalaan isin gaafadha. Qabiyyeen sagantaa kanaa immoo wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu irratti lallabama. Yeroo kana immoo sagalee Waaqayyoo keessaa iddoon nuyi walii wajjiniin ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 amma 8 isa jiru dubbifannee Waaqayyoonis kadhannee gara sagalee kana ilaaluutti dabarra. Gaaf tokko Phexrosii fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol adeemu turani. Kunoos nama dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii hin kadhataa ture. Namichi Phexrosii fi Yohaannis mana qulqullummaa ol lixuudhaaf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosii fi Yohaannis ijaan isa qabanii Phexros immoo nu ilaali jedheeni. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu an meetii fi warqee hin qabu, waan an qabu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ka'i adeemi jedheeni. Harka isaa mirgaa qabee isa kaasesi. Achumaanis miillisaaf gulbiinsaa jabaatanii utaalees ka'ee ijaajjee adeeme. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo akka inni nu barsiisuu fi Waaqayyoo walii wajjiniin hin kadhanna. Waaqayyo abbaa keenya waaqarra yaasa jiraattu mootii waaqaaf lafaa danda'a waan hundumaa waa'ee yeroo kanaatiif si galateeffanna. Waa'ee sagalee keessa dinqii kanaatiif si galateeffanna. Galanniif ulfinni aangooniif hoqbaan maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ol jedhaa teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati waaqa guddaa taate ituu jirtu karaa Kiristoosii Yesuus nutti dhiyaatte. Isa kanaaf si galateeffanna Waaqayyo. Galanniin dabarre maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ol jedhaa teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yeroo kana immoo sagalee keessa gaarii kanaan gara keenya dhufuu barbaaddeessa yaa Waaqayyo akka ati nu barsiistuuf akka ati nutti dubbattuuf yaa Waaqayyo hafuurri kee akka nu dursuuf maqaa isaatti nu jaallatti Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanneerra. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Mata dureen sagalee Waaqayyoo keessaa an qabadhee maqaan Yesuusii maqaa caalu jedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ergamooti kun gaanii akkuma sagalee Waaqayyoo keessaa amma dubbifannee sagalee Waaqayyoo keessaa akkuma amma dubbifannee Phexrosii fi Yohaannis gara mana qulqullummaatti isaan deemaa jiranii waa'ee namichi naafi tokko ittiin fayyeetu nutti hima sagaleen Waaqayyoodha. Yeroo ergamootaan Waaqayyoo ulfina isaa mul'isuu sagalee Waaqayyoodhaan nutti hima. Isa dura gaanii ergamootni kun Phexrosii fi Yohaannis warra Gooftaanii ergamoota isaan taasiseedha. Warra Gooftaadhaa wajjiniin immoo tajaajila isaatii jalqabanii amma du'a isaatii immoo amma du'aa ka'uudha immoo amma inni gara abbaa isaatiitti ol deebi'utti warra ija isaaniitiin arganiidha. Yohaannis Gooftaanii amma du'ee yookiis immoo hafuurri isaa keessaa ba'utti bartoota keessaa ija isaatiin kan argeedha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irraa akka Yohaannis bira ture harmee Gooftaa keenyaa wajjin Magdalaa Maariyaamii wajjin Yohaannis akka achi ture bartuun ni jaallatu jedhamee kan caafameef. Itti dabalees immoo yeroo Gooftaan cinaachisaa waraaname isa ija isaatiin argeedha. Innis immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 34 irraa arganna. Ergamoonni kun gaanii warra Gooftaanii ofitti isaan waamee ergamoota isaan taasiseedha. Ergamoonni kun gaanii Gooftaanii yeroo dheeraadhaaf isaan barsiiseera. Sagalee Waaqayyoodha isaan barsiiseera. Yeroo namoota kaanillee fakkeenyaan barsiisu isaaniin immoo qolaa baasee barsiiseera.
garuu gaafa isaanitti adda ba'uudhaaf ka'e yookiis immoo lafa dhufatti ol deebi'uudhaaf gaafa ka'e yeroonni hafuura qulqulluudhaanii waa'ee hafuura qulqulluutiin isaaniin abboomu argina. Innis akkas jedhe isan isinii wajjiniin yeroo nyaadhee dhugu sanaa isinitti dubbadhe isa abdachiifamtan sana hafuura qulqulluu amma fudhatanitti Yerusaalemii hin ba'inaa jedheen. Yeroo sanatti hafuura qulqulluu eeggachuutu irra jiraataa ture. Hafuura qulqulluu eeggachuun yeroo sanaa abboommiidha malee filannoo hin turre. Gooftaanis immoo sagalee waaqayyoo isin barsiiseera. Kana booddee dhugaanaaf ba'uu dandeessu hin jenneen. Wangeela lallabuu dandeessu hin jenneen. Eeggadhaa hafuura qulqulluu eeggadhaa. Isa yeroo fudhattanii Yerusaalemii, Yihudaa, Samaariyaadha amma andara lafaatti dhugaa baatuu koo taate jedheetu dhugaa baatuu koo taatu jedhee itti dubbate. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Iddoo kanatti gaanii hafuurri qulqulluunii fi sagalee waaqayyoo sababa waliin hojii hojjetaniif inni gooftaan akkas jedheef jechuudha. Hafuurri qulqulluun sagalee waaqayyoo sababa ibsuuf. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ergamoonni kun gaanii hafuura qulqulluu eeggatanii fudhatanii hojii ergamootaa boqonnaa 2 booddee erga hafuura qulqulluudhaan guutamanii hafuura qulqulluu kana fudhatanii yeroo waaqayyo ulfina isaanii mul'isu argina. Phexrosii fi Yohaannis gaanii gara mana qulqullummaatti isaan kadhataaf deemaa jiraniitu namichi naafi tokko immoo mana qulqullummaa sana dura iddoo miidhagaa jedhamu sana taa'ee hin kadhataa ture. Namni kun ganama fidee achi kan isa kaa'u namaa galgala kana achi fuudhee isa gashu namaa guyyaa kana namarraa kadhachaa oola. Bultoon isaa hundumtuu harka namaatiin kan ta'edha. Namarraa eeggata waan hundumaa. Namni kun sigaanii har'a naafummaa kootiin fayya jedhee yaadee hin nannee ture. Ergamoonni kunis immoo sagantaa fayyinaa geggeessina jedhanii hin adeemne. Garuu waaqayyoo gaafa inni ulfina isaanii mul'isee nama naafa sanaa ittiin fayyisu argina. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Akkuma warra kaan kadhatutti Phexrosii fi Yohaannisiinis kadhate. Gaafa inni isaan kadhatu hin dhaabbatanii isaan isa bira. Namicha kana bira dhaabbatanii namicha kana gargaaruu barbaadaniiru. Naafa haa ta'u iyyuu malee ergamoonni kun ergamoota guguddaadha. Warra dibata guddaan irra jiruudha. Warra ayyaanni waaqayyoo isaan irra jiruudha. Akka bara keenyaa kanatti akka salphaatti namni argachuu hin danda'u. Qabeenyaa warri qaban warri beekamtii qabanii argachuu hin danda'ani. Garuu ergamoonni kun namicha rakkataa kana bira naafa kana bira yeroo isaan dhaabbatan argina. Ergamoonni kun gaanii gooftaarraa barataniiru. Gooftaani nama rakkate bira hin darbu. Warra gara isaatti iyyan bira hin darbu. Warra agartuu dhabaniif agartuu deebisaafi warra fayyaa dhabaniif fayyaa isaanii deebisaafi isa kana gooftaarraa arganiiru. Isa kana gooftaarraa baraniiru. Isa gooftaarraa baratan kana isaan immoo yeroo isaanii hojiidhaan agarsiisan nama naafa kana bira dhaabbatanii yeroo isaan haasofsiisan. Kanarrayyuu kan darbu Phexros harka isaatiin qabatee namni kun qulqullummaa alaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu inni dhaabbateetu ija keenya keessa ilaali jedheen. Namichi waa akka isaan biraa fudhatutti yaadeetu ija isaanii keessa ilaalee jedha. Hojii ergamootaa inni barreesse kun barreessaan hojii ergamootaa barreesse kun. Isaan garuu deebisanii Phexros gaafa akkas jedhuun argina. Nuyi warqee hin qabnu, nuyi meetii hin qabnu. Isa qabnu immoo siif laanna jedheeni maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii ni ka'i jedheeni. Namni kunis in ka'e miilli isaas hin jabaatee fi achi deemee as deemeetu waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ituu itti yaadin yeroo fayyinni nama kanaaf ta'u argina. Har'as wanti nuyi ituu itti yaadin dabbaallii godhanne yookiis immoo wanti nuyi abdiitti kutanne yoo jiraate maqaa Yesuusiin jireenya keessan keessaa hin ka'a. Sagaleen kun mana keessatti dhaga'amuurraan kan ka'e. Wangeelli kun mana keessan keessatti dubbifamuurraan kan ka'e haalli isin keessa jirtan wanti isin rakkise maqaa Yesuusiin ammayyuu jireenya keessan keessaa kan rukutame haa ta'u. Mul'ata keessan dura wanti dhaabbate, abjuu keessan dura wanti dhaabbate maqaa Yesuusiin fuula keessan dura kan ka'e haa ta'u. Yeroo namichi kun naafummaa isaatti fayyee achi bu'ee as bu'ee waaqayyoon galateeffatee ergamoota kana biraa hafuu dide. Gaafa inni ergamoota kana biraa hafuu didu namoonni akka waan isaan fayyisaniitti yaadaniitu ija isaanii isarra kaa'atanii. Ija isaanii isaanirra kaa'atanii ergamoota kanarra kaa'atanii ija isaanii. Phexros garuu yeroo inni akkas jedhee deebisuuf argina. Maaliif gara keenya ilaaltu? Nuyi humna keenyaan miti. Nuyi jabina keenyaan miti. Yesuus isin ajjeesnaan waaqayyo du'aa isa kaase.
isa kana immoo ija keenyaan argineerra maqaa nama kanaatti amanuu isaatu namicha naafa kana fayyise fayyinni namicha naafa kanaa fi maqaa Yesuusitti amanuu isaati isa sin ajjeesnaan Waaqayyo du'aa kaase isatti amanuutu namicha kana fayyise jedhee yeroo inni Yesuusin itti agarsiisu argina har'as yeroo Waaqayyo ulfina isaa nuun mul'isu Yesuusin itti agarsiisu akka dandeenyuuf Yesuusi jechuu akka dandeenyuuf isa du'ee du'aa ka'e jechuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru Waaqayyo ergamoota kanaanii yeroo inni of mul'isu yeroo inni maqaa Yesuusin mul'isu sagaleen Waaqayyoodhaa nutti hima galanni Gooftaadhaaf haa ta'u isaanis dabarsanii wangeela yeroo isaan agarsiisan Yesuusi yeroo isaan jedhan ergamoonni nuunis Waaqayyo nu haa gargaaru hafuurri ergamootaa kuni nuufis nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin Yohaannis Cuuphaa faanii gad of qabanii Gooftaa yeroo isaan ol qaban Yesuusin yeroo ol qabanii sagalee Waaqayyoodhaa nutti hima ani hidhaa amma caamaa isaatiiyyuu hin ga'u jedha inni jabaan na booddeedhaan dhufa jedha inni abiddaaf hafuura qulqulluudhaan cuubu na booddeedhaan dhufa jedha gad of qabanii yeroo isaanii Yesuusin of mul'isan Waaqayyo immoo darbee yeroo inni ulfina isaatti mul'isu sagalee Waaqayyoodhaa nutti hima maqaan Waaqayyoo ulfaatu hojii ergamootaa boqonnaa 10 irratti immoo Barnaabaasiif Phaawulosiin ta'anii Phaawulos wangeela hin lallabaa ture namoota nu wangeelatti lallabu kana keessa immoo nama miillisaa lawwaasha'atu achuma ciiseetu lallaba Phaawulosiin dhaggeeffata Phaawulos immoo fayyuudhaaf amantii akka inni qabu gaafa argu ka'iti ijaaji jedheeni innis hin ka'ee inni ijaajee hin adeeme namoonni achi ta'an hin dinqifatanii isa booddee ergamoota kanaa fi Phaawulosiif Barnaabaasii fi aarsaa dhiyeessuufi barbaadanii waaqoliitu nama fakkaate gadi bu'ee jedhaniitu aarsaa kennuufi barbaadanii aarsaa dhiyeessuufi barbaadanii Phaawulos gaafa kana baruu akkas godhe fiigee dhaqeetu isaaniin maal gochaa jirtu isinii nuyi nama akka keessaniiti nuyi waaqolii miti nuyi nama nuyis karaa sirrii hin taanerraa adeemaa turre amma nuyi kan dhufnee fi aarsaa fudhachuudhaaf utuu hin ta'in karaa jireenyaatti yookiis immoo waaqa dhugaa waaqa jiraataatti deebitanii akkasinii Waaqayyoon waaqeffataniifitu wangeela isinitti himuu dhufne malee aarsaa fudhachuun dhufne jedheen maqaan Waaqayyoo ulfaatu yeroo inni wangeelatti agarsiisu yeroo inni Yesuusin itti agarsiisu argina iddoo kanattis Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru ergamoonni kun gaanii ulfina isaa Waaqayyo isaaniin gaafa inni mul'isu du'aan gaafa ittiin ka'u naafi gaafa ittiin diriiru jaamaan gaafa ittiin argu Yesuusin itti agarsiisu galanni Gooftaadhaaf haa ta'u maqaan Yesuus egaa maqaa caalu maqaan Yesuus keessa humna cimaatu jira maqaan Yesuus gaarota dhadhoosee gargahira aangoo lafa raasutu keessa jira maqaa Yesuusiin du'aan hin ka'a maqaa Yesuusiin naafii in utaala maqaa Yesuusiin jaamaan hin arga galanni Waaqayyoof haa ta'u maqaa Yesuus keessa gaanii humna guddaatu jira maqaa Yesuusiif wanti kenname ergamootarra akka inni caalu Ibroota inni barreesse hin dubbata Yesuus ergamootarra hin caala isa kanaafitu maqaan beekamaan kennamee fedha galanni Gooftaadhaaf haa ta'u Yesuus ergamootarra sababa caaluu fi maqaan beekamaan kun akka inni kennameef Yesuus Musee caalaa akka inni guddaa ta'e Ibroota boqonnaa 3 irratti immoo akkas jedha Museen guutummaa mana Waaqayyoo hundumaa keessatti amanamaa ture Yesuusis immoo hojii Waaqayyoo irra sakaa irratti amanamaadha isa kanaaf namni mana ijaaru tokko jedhe mana sana utuu hin ta'in nama ijaaratu caalaa ulfina qaba Musee caalaa Yesuustu ulfina qaba jedheetu sagalee Waaqayyoodhaa nutti hima Ibroota inni barreesse isa kana dubbateera Yesuus egaa ergamootarra hin caala Yesuus egaa Museerra hin caala isa kanaaf maqaan ergamootarra caalu kuni maqaan beekamaan isa kanaaf kennameef galanni Gooftaadhaaf haa ta'u maqaan Yesuus du'aa gara jireenyaatti isa nu fideedha nuyi dukkana lamixii keessaa dhufne Yesuus garuu Waaqarraa dhufe Gooftaan akkas jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 16:28 irratti an abbaa koo biraa ba'een dhufe biyya lafaa kana dhiisee immoo ol nan deebi'a jedhe Yesuus isa Waaqarraa dhufe nuuf du'etu maqaa isaatti amanuu keenyatu fayyina nuuf fide dukkana lamixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti kan nuuf fide maqaa Yesuus
galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaa Yesuus keessa fayyinatu jira. Isa kanaaf ergamootaan maqaa kanaan hin barsiisinaa. Maqaa kana hin dubbatinaa. Maqaa kana hin kaasinaa. Wanti isaan jedhaniif yeroo sana ittiin mormanii fi maqaa isaatti namni amanu sababa fayyuu fi sababa fayyinni keessa jiruu fi maqaan ittiin fayyuudhaaf nuuf kenname immoo Yesuus Kiristoos galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa kana Phexros faan hin dubbatu. Waaqarraa maqaan ittiin fayyuun nuuf kenname Yesuus jedha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaa Yesuus egaa maqaa fayyinaati. Maqaa Yesuusiin namni qabu jireenya bara baraa qaba. Ergaa Yohaannis 1:5 irratti isinii warri maqaa Yesuusitti amantanii jireenya bara baraa akkasin of keessaa qabdan akkasin beektaniif isiniif caafe jedha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Warri Yesuusitti amanan warri maqaa Yesuusitti amananii jireenya bara baraa of keessaa qabu. Har'a jireenya bara baraa akka of keessaa qabnu beekna maqaa Yesuusitti amanuu keenyaan. Isa kana Waaqayyo akka nu yaadachiisu barbaadeera. Maqaa Yesuusiin akka qabnu warri maqaa Yesuusiin qabnu jireenya bara baraa akka qabnu galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Gooftaan immoo akkas jedhe warri natti amananii maqaa kootiin seexanii hin baasu jedhe. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin seexana baasuu inni kun nuuf kennameera. Warri maqaa Yesuusii qabnu aaboo seexana baasuu akka qabnu gooftaan iddoo kanatti dubbateera. Wangeela Maarqos 16:17 irratti. Warri natti amananii jedhe gooftaan itti dabalee afaan haaraadhaan dubbatu jedhe. Warri maqaa Yesuusitti amanan duwwaatu afaan haaraadhaan dubbata. Warri Yesuusitti amananii ijoollee Waaqayyooti. Warri Yesuusitti amanne ijoollee Waaqayyoo miti. Hafuurri qulqulluun kan inni keessa buufatu warra Yesuusitti amanan duwwaadha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Hafuurri qulqulluun kan inni ittiin hojjetu. Maqaa Yesuusiin seexana baasuun kan nuuf kenname. Jireenyi bara baraa kan nuuf kenname. Maqaa Yesuusitti amanuu keenyaani. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Har'a maqaa Yesuus qabaachuu keenyaa maqaa Yesuus qabaachuu keenyaani jireenya bara baraa akka qabnu dukkannillee dhaabbachuu akka hin dandeenye wanti nu bira ga'u maqaa Yesuusiin ofirraa deebisuu akka dandeenyu maqaa Yesuus lafatti waamamutti dukkanni hojii hojjechuu hin danda'u. Maqaa Yesuus lafatti waamamutti dhukkubi dhaabbachuu hin danda'u. Maqaan Yesuus maqaa fayyinaati. Maqaa dhukkubsataan ittiin fayyu. Maqaan Yesuus maqaa dhumtisaayyuu fayyisaa biyya lafaati. Maatiyos 1:21 irratti Yesuus jechuun fayyisaa biyya lafaa jechuudha. Isa namni cubbuu isaatiin ittiin qulqullaa'u jechuudha. Maqaan Yesuus isa dhiifama cubbuun ittiin argamuudha. Phexros isa kana hin dubbata. Hojii ergamootaa 10:43 irratti warri maqaa Yesuusitti amananii dhiifama cubbuu akka isaan ittiin argatanii yeroo inni itti dubbatu namootatti. Maqaa Yesuusitti amanuudhaan dhiifamni cubbuudha argama jedhee yeroo inni dubbachaa turetti namooti baay'een illee kana dhaga'anii yeroo isaan hafuura qulqulluudhaan guutamanii afaan haaraa dubbatan sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Har'a maqaa kana qabaachuu keenyaan wanti nuyi namaaf kennu nurra jiraatu Yesuusiin akka ta'e. Waldaan kiristaanaa kan iseen namaaf laattu warqee ituu hin ta'in meetii ituu hin ta'in Yesuusiin akka ta'e. Maaliif maqaa fayyinaa sababa ta'eef maqaa cubbamaan ittiin fayyu sababa ta'eef fayyisaa biyya lafaa sababa ta'eef waldaan kiristaanaa gaanii kan iseen kennuuf irra jiraatu Yesuusiin akka ta'e. Waaqayyoon dhuma keenya nu haa gargaaru. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaa Yesuusitti amanuu keenyaan jireenya bara baraa akka qabnu maqaa Yesuusitti amanuu keenyaan dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaa akka dhufne maqaan Yesuus maqaa fayyinaa akka ta'e maqaa Yesuus keessa fayyinni akka jiru maqaa kamiin iyyuu hafuurri hamaan hin sodaatu. Maqaa Yesuusiin dura garuu dhaabbachuu hin danda'u. Dukkana irratti maqaan Yesuus gaafa waamamu dukkanni iddoo gadhiisa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaa kana immoo Yesuus akkamittiin fide jennee yoo ilaalle du'ee du'aa ka'uudhaan bifa garbummaa uffatee gadi jedhee bartootaaf miilla dhiquudhaan amma du'a fannootti abboomamuudhaan warra isa ajjeesuu dhaqan
warra isa fannisuu dhaqan isaaniif illee dhiifama gaafachaa waan godhan hin beekan yaa abbaa isaaniif dhiisiif jecha namni gaafa nama gaddisiisu nama sana ituun ta'ini jalqaba waaqayyoon sababa gaddisiisuuf yeroo inni waaqayyoon kadhatuuf argina warra isa ajjeesuu dhaqani isaaniif dhiisiif jedha warra isa fannisuu dhaqani isaaniif dhiisiif jedha dhiifama gaafachaa amma du'a fannootti abboomamaa maqaan kun kanaaf kennameef biyyi lafaa dachee inni sagaduuf Yesuus kuni akkasitiin kennameef maqaan kun maqaa ulfina qabeessa maqaa arrabni hundumtu akka inni gooftaa ta'e namni hundumtu jilgeenfatee kan sagaduuf arrabni nama hundumaa immoo kan gooftaa akka inni ta'e kan inni dhugaa ba'uuf maqaa Yesuus kun egaa akkasitiin kennameef maqaan kun akka salphaatti hin kennamneef dhiphina meeqa gidiraa meeqa keessa darbee maqaa kana argate Yesuus galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan nuyi har'a qabnu kun egaani Yesuus akkasitiin fide jechuudha maqaa kana maqaan waaqayyoo ulfaatu nuyi hafuura qulqulluullee kan nuyi ittiin hafuura qulqulluudhaan guutamnee kennaan adda addaallee kan nuuf kenname maqaa isaatti amanuurraan kan ka'eedha maqaa isaatti amannee hafuura qulqulluudhaan guutamnee kennaa hafuurri qulqulluun kennuun immoo tajaajillee kan nuyi tajaajilamaa jirru maqaa Yesuusitti amanuu keenyarraan kan ka'eedha maqaa Yesuus ammayyuu maqaa caalu galanni gooftaadhaaf haa ta'u isa kanaaf egaa sagaleen waaqayyoo har'aa kan inni nutti dubbatu kan nuyi namaaf kennuun nurra jiraatu Yesuusiin akka ta'e maqaan Yesuus kun immoo fayyisaa biyya lafaa akka ta'e fayyisaa biyya lafaa isa ta'e kana namootaaf kennuun akka nurra jiraatu waldaan kiristiyaanaa silas kaaseeraa warqeetuun ta'ini meetuun ta'ini Yesuusiin namaaf kennuu akka seerra jiraatu maqaan kun maqaa fayyinaa akka ta'e maqaa waaqayyoo ittiin of mul'isu maqaa waaqayyoo ittiin of mul'isas ittiinis immoo gara fuulduraatti of mul'isuudha kadhati keenya illee deebii kan inni qabaatu maqaa Yesuusiin yeroo nuyi xumurruudha waan isin maqaa kootiin kadhattanii jedhe gooftaan abbaan koo isiniif godha jedhe isiniif taasisa jedhe xumurri kadhata keenyaallee maqaa Yesuusiin akka ta'e sagalee waaqayyoo nutti hima gooftaan isa kana dubbateera wanti gooftaan dubbate jira sagalee waaqayyoo kana keessa wanti immoo sagalee waaqayyoos nutti himu jira iddoo kanatti garuu gooftaadha kan dubbate waanuma isin kadhattan maqaa kootiin waanuma isin kadhattanii abbaan koo isiniif godha kan nuuf hin jedhe gooftaadha galanni gooftaadhaaf haa ta'u warri maqaa Yesuus waamanii gaanii akka isaan fayyan warri maqaa Yesuusiin qabanii badiisa jala akka isaan ittiin oolan wanta dhufu jala akka isaan ittiin oolan sagalee waaqayyoo nutti hima har'a maqaa Yesuus qabaachuu keenyarraan kan ka'e waan nutti dhufu jala ooluu akka dandeenyu beenna maqaa Yesuus qabaachuu keenyaan jireenya bara baraa akka of keessaa qabnu beenna maqaa Yesuus keessa fayyinni akka inni jiru beenna kadhati keenya deebii akka inni argatu kan godhu xumurrisaa yookiinis immoo kan nuyi ittiin guduunfinu maqaa Yesuusiin akka ta'e beenna galanni gooftaadhaaf haa ta'u har'a waaqayyo kana nu yaadachiisu barbaada maqaa Yesuus qabna inni akka nu dhiisnu miti iddoo guddaa akka nu itti laannu warra kaanirra adda akka ittiin nu godhu maqaa Yesuusitti amanuu keenyaan maqaa Yesuusitti amanuu keenyaan hafuura qulqulluu isa nu gaggeessaa jiru isa nu barsiisaa jiru kana ittiin argachuu akka dandeenye sagaleen waaqayyoodhaa nutti hima har'a waaqayyo kana barbaada anaaf isinirraa kana barbaada warri gaanii sagaleen kun mana keessan keessatti lallabame mana keessan keessaa wangeelli kun kan lixe har'a sagaleen kun mana keessan keessatti lallabamuurraan kan ka'e wanti fuula keessan dura dhaabbatee maqaa Yesuusiin fuula keessan dura kan cabe haa ta'u mul'ata keessan bira akka isin hin geenye abjuu keessan bira akka isin hin geenye kallattii adda addaatiin wanti isin marse wanti isin dura gore wanti xaxee isin teessise maqaa Yesuusiin gad isin haa dhiisu maqaa Yesuusiin jireenya keessanii kan gallakkise haa ta'u maqaa Yesuusiin fuula keessan dura dhukkubaan daatee haala adda addaatiin daatee wanti isin qoru yoo jiraate maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan keessaa kan rukutame haa ta'u maqaa isaa yeroo waaman humna qabu humna hojjetu of keessaa qabu mana keessan keessatti wangeelli kun lallabamuurraan kan ka'e teessanii dhaga'uu keessanirraan kan ka'e
miidiyaan adda addaa jiraachuu danda'a. Isin garuu jireenya isa ta'e sagalee waaqayyoodha. Isa nama jiraachisu, isa daandii namaaf tolchu, isa nama fayyisu, isa nama eebbisu dhaggeeffachuu keessan irraan kan ka'e wanti isin dura goru ammayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin fuula keessan duraa kan cabe haa ta'u. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Sagaleen waaqayyoo gaa isa kana nutti dubbachuu barbaade. Waa'ee maqaa Yesuusiin nutti dubbachuu barbaade. Maqaa fayyinaa akka ta'e nu yaadachiisu. Badiisa gara jireenyaatti kan nu ittiin dhufne, dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti kan nu ittiin dhufne maqaa Yesuusiin akka ta'e sagaleen waaqayyoo nu yaadachiisuu barbaade. Maqaa Yesuus kanaan igaanii waaqayyo ulfina isaa akka inni mul'isu, waaqayyo akka inni ittiin mul'atu sagalee waaqayyoo irraa argineerra. Ergamootaan yeroo inni ulfina isaa mul'isu, yeroo waaqayyo ulfina isaa mul'isee ofuma isaati gaafa inni ittiin mul'atu maqaa Yesuus kanaan sagalee waaqayyoodhaan nutti meera. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kana sagaleen waaqayyoo gaa har'a nutti dubbate nuus immoo sagalee dhageenye kana dhaggeeffannee jireenya keenya keessatti wanta nurra ga'utti wanta nu dura gorru maqaa kanatti waamuudhaan amantiidhaan maqaa ittiin fayyine kana itti waamuudhaan akka of duraa dhabsiisnu maqaa fayyinni keessa jiru kana immoo namootaaf kennuu akka dandeenyu, namootatti dubbachuu akka dandeenyu, maqaa Yesuusiin namootatti himuu akka dandeenyu, Yesuusiin ittinnee du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraa maqaa isaatti amananii akka isaan fayyaniif isa kana dubbachuu akka dandeenyu waaqayyo isa kana nutti dubbachuu barbaadeera. Karaa sagalee isaatiin nutti dubbachuu barbaadeera. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Yesuus gaanii maqaa ergamootarra hin caalaa, maqaa raajotarra hin caalaa, maqaa Museefarra hin caalaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kanarraan kan ka'e maqaan kun akka kennameef sagaleen waaqayyoodhaan nu barsiiseera. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa kanaaf guyyaa har'aa gaanii yeroo kana sagaleen waaqayyoodha isa kana nutti dubbateera. Nunis immoo isa kana qabannee sagalee kana of keessatti qabannee waan waaqayyo nutti dubbate yaadachaa Yesuusiin namaaf kennaa, fayyisaa kana namaaf kennaa, jireenya keenya keessattis immoo iddoo guddaa akka laannuu fi waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Itti dabalees immoo akkuma sila isiniif kaasee sagantaan kun facaasaa sa'aatii 2 amma sa'aatii 2 walakkaatti yeroo hundumaa kan isiniif darbuudha karaa TV Mo'aadha, TV hojii ergamootaa kan jedhuun. Amma sarara deebi'anii isinitti dubbadhee anaa wajjiniin taatanii eebba sagalee waaqayyoo keessa jiru akka walii wajjiniin hirmannuu fi jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Amastiin immoo nagaatti naa turaa. Shaaloom.